Tole hordoftoota YouTube channel fayyuu jaalala akkam jirtu nagaa keessanii baay'ee nagaa ku galata waaqaa ta'u nagaan siniif baay'eetu sinin jedha egaa waan tokko fidee dhufeen jira jechuudha namni wayi waan jedhe jechuudha gaayila dhaabbatee namni suni gaayila saatti akka itti gaabbee jechuudha natti mee jechuudha namni suni gaayila erga dhaabbatee itti gaabbee jira sinin jedha gaayila yeroon dura yaadu akkana natti hin fakkaanne ture jedhe gaayila sana barbaades jaalladhes yoon dhaabbadheeyyuu amma garuu na gaabbisiiseera keessaa bahuufis hin dandeenye jedhe waa'ee gaayilaa na haasofsiiseera animmoo kanarratti jechuudha haasawaa gochuun barbaade yaa yeroo tokko gaayila ofuma barbaadanii yoo jaallatanii barbaadanii yoo ijaarrataniyyuu bakkatti nama gaabbisiisu jira bakkattis namatti tolus jira waan lama qaba yeroo nama gaabbisiisus jira yerootti namatti tolus jira jechuudha miira lamaanuu of keessaa qaba dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha gaayilli yeroo tokko yeroo walitti bu'amu yeroo yaada wal dhibanii wanti garaagara yeroo nama mudatu yerootti gaabbamu jira akkasuma immoo yerootti waan tokko namaa ta'u yeroo jiraatanii yeroo daa'ima godhatanii yeroo waan tokko argatan immoo yerootti namatti tolu jira jechuudha gaayilli miira lamaanuu qabatee jira biyya lafaa waan ta'eef jechuudha biyya lafaati jireenya biyya lafaati jireenya biyya keenyaati biyya kamittuu haa ta'u yerootti nama gammachiisus jira yerootti nama gaddisiisus jira kanaafu namni tokko immoo erga gaayila sana filatee barbaade jaallatee gaayila ijaarratee miira lamaanuu dandamachuun dirqamadha wanti akka salphaatti argamu hin jiru wanti akka salphaatti itti bahamus hin jiru waan kamiyyuu jechuudha gaayila haa ta'u maalii haa ta'u daldala haa ta'u jireenya haa ta'u barumsa haa ta'u waanumti akka salphaatti bira ga'amu hin jiru wanti kamuu dadhabbii qabaa gadda qabaa gammachuu qabaa boo'icha qabaa kolfa qaba wanti kamiyyuu jechuudha kanaaf bakka itti nama gaddisiisu ilaalanii itti gaabbuun sirrii miti isa nama gammachiisu immoo keessaa fudhatanii isa namatti hin tolle dubbachuunis gaarii miti hin jedha kanaafu mucaa sanallee akkanuma jedheetan kanan gorsechuudha namni kamuu gaayila ijaarratee yeroo jiraatu yeroo hundumaa algaadhama afaan amaaraatiin namatti tolu akka kana namatti tolee nama mijatee yeroo hundumaa nama kolfisiisee yeroo hundumaa nama bashannansiisee miti kan gaayila keessa jiraatamu anis keessan jira waan ta'eef guyyaatti namatti tolu jira guyyaatti nama gaabbisiisu oliin ol jira akkasiin seene yerootti jedhamu jira otoo akkanaatti beekee gaayilan dhaabbadhu osoo akka kanaatti beekee hin heerumu maal yoon taa'ee hafe yoon akkanumatti jiraadhe guyyaatti jedhamu jira jechuudha sirriitti jira kanaaf namni immoo shamarranis haa ta'u dhiiras gaayila malee jiraachuun hin danda'amu bara isaa guutuu namni tokko dhaabbatee hafuu hin danda'amu yoo akka carraatee yoo hin beekamu kan wanta nama mudatee nama hambisu hin beekamu yoo isaan ala ta'e namni garuu osoo fedhii qabu fedhii foonii qabu fedhii ijoollee godhachuu qabu fedhii baay'ee qabu namni tokko gaayila malee hin hafaa hin jedhamu hafis hin jedhamu hafuus hin qabu kanaaf itti seenee rakkina achi keessa jirus dandamatee bal'ina achi keessa jirus hirmaatee gaayila kan jedhamu sana keessa jiraata malee namoonni tokko baay'ee dubartoonni tokko amma yaada mucaa kanaa yeroon ilaalutti duraan firii taatee jiraatti akka feetee jiraatti miidiyaalee akka feetee fayyadamti kallattii garaagaraatiin jechuudha amma garuu yeroo gara gaayilaatti seentu siireesiidha jechuudha wanti kamuu siireesiidha fedhiin abbaa manaa eegamuu qaba waan inni barbaade waan inni jaallate haati manaa hojjetti wanta isa amansiiste tokko immoo faana hojjechuu dandeessi wanta inni jibbinaan dhiisuudha jechuudha wanta tokko inni hin jibba taanaan hin barbaadu taanaan waan sana dhiisuun shi dirqamaa jechuudha
Kanaaf fedha abbaa manaa ofiitiin alatti homaa hojjechuu hin dandeessu. Baay'ee dubartiin tokko erga gaa'ela dhaabbattee erga abbaa manaa ishiitti dhuftee fedha abbaa manaa ishiin ala homaa hojjechuu hin dandeessu. Homaa hojjechuu miti bakka tokko deema yoo jettellee eeyyama isaa yoo ta'e malee deemuu hin dandeessu. Ka'een amma ani iddoo akkanaan dhaqaa osoo hin jedheeti borii yoo jiran deemtu jedhee lakki manuma ol hin deemtu osoo inni jedhe manuman oola malee deemuu hin danda'u. Maaliif abboomamuu wanti jedhamu jira gaa'ela keessatti dubartiin abbaa manaa ishiitiif abboomamuu dirqamadha. Abbaa manaa immoo haadha manaasaa jaalalaan kunuunsuun dirqamaa jedha. Akka kan keenyaatti jechuudha. Kanaafuu oddoonni lakki jedhetti lakkii sana fudhattee weel miti oddoo tole jedhettis tolee dhumaan deemamaa jechuudha. Malee akkannaa durii qofaa ofii singilii ta'anii leexaa ta'anii jiraataniitti yeroo gaa'ela dhaabbatan isan jiraadha jechuun hin danda'amu. Namoonni baay'een dubartoonni baay'een isa akka durii sana ilaalanii yeroo akka barbaadan bahanii iddoo barbaadan dhaqanii dhufanii wanta barbaadan godhan yeroo qofaa jiraatanii yeroo gara gaa'elaatti dhufan immoo wantoonni kun hunduu isaanirraa maqee isaan dhorkamanii wanta abbaa manaa isaanii jaallatu wanta sirrii wanta irratti walii galan tokko qofa yeroo isaanii eeyyamamu kun mana hidhaadhaa yeroo isaatti jedhan jira jechuudha. Mana hidhaan gale malee nan heerumee miti warri jedhan jiru. Itti dabalataan immoo wantoota garaagaraa yeroo isaan ilaalanii ammas waa'ee gaa'elaa irratti itti gaabbanis jira. Wanta garaagaraa ilaalanii mana ofii qabachuu irratti jireenya mana ofii keessatti daa'ima godhatanii daa'ima guddisuu irratti yeroo isaan itti gaabban jira jechuudha. Kun immoo naachuraal giiftii kun uumamatu namaa kenne baay'ee. Kana dubartiin tokko gaa'ela dhaabbattee waan mucaa isheedhaa kenne mucaa da'uun guddisuun mana ishii keessa hojjechuun waan kamuu deelii waan hojjetamu hojjechuun uumamarraa kenname. Kanaaf kanallee itti gammaddee fudhachuu qabdi malee kanaaf gaa'elatti gaabbuun sirrii miti jedha. Kanaanillee warri himatan jiru warri gaa'ela sababa kanaattillee himatan jiru. Heerumuun gaariidha. Garuu yeroo hundumaa nyaata qopheessuu mucaa guddisuu maal jechuu mana keessa jechuun kun rakkisaadha jedhanii akka wantoota kana warri himatanis jiru siniin jedha. Kanaaf maaliif seetanii amma addunyaan kun baay'ee guddachaa jirti bal'achaa jirti jaarraa barri isaa isa dhumaati jaarraan isaa 20 maal jedhama jaarraa 22 baala jaarraa meeqa faayidama bar isa keessa waan jirtu bara itti qaroominni dhumarra ga'e irra waan geessee fi intarneetii fayyadama waan ta'eef namoonni keenya akka biyyoota garaagaraa faa ta'uu warri barbaadan jiru akkasumatti lummuxxii ta'anii jiraachuu warri barbaadan akkanumatti dhiirri maal nu godha gaa'elli maal nu godha warri jedhanis jiru jechuudha. Kana wal qabateetu namni nama laalee badaa jedhan hiriyaan hiriyaa laaltee baddii jedhama mitiire. Kun waan jiruufi gaa'elli akka kana ergatti galanii nama dhiphisaa nama cannaqaa waan baay'ee jira jedhaniitu haasa'uun siniin jedha. Kanatti kanan darbe sababii mucayyoon kun ergan gaa'elatti galee nan gaabbee ergan heerume nan gaabbee dura akkasumatti hin fakkaanne amma garuu baay'ee siireesiidha gaa'elli baay'ee siireesiidha. Waan hundumtuu siireesiidha jireenyi isaa siireesiidha. Naan jettee jirti dhugumayyuu siireesii ta'uu qaba. Akkannaa dura gadhiisii ta'uu qabu. Abbaa manaadha baay'ee. Duratti yeroo singilii yookaan leexaa kan qofaa taatee jiraattu abbaa feete faana bilbilaan illee yoo haasofte homaa miti. Chaatii yoo goote namni ishee dhorku hin jiru. Baqa maatii ishee of seebu of hin gootu taanaan dubartittiin maatii ishee hin sodaattu taanaan hin kabaju taanaan waa feete dalaguu dandeessi namni isheetti dubbatu hin jiru. Amma garuu mana dhaabdeetti gaa'ela dhaabdeetti jireenyatti galteetti taanaan siirees akkuma jedhame siireesiidha jechuudha. Wanta kamillee hojjechuun hin danda'amu dogoggorruurraa of eeguu mana ofiif jireenya ofiif jecha of eeguudha. Erga itti galtee immoo of amansiistee dubartiin tokko jiraachuu qabdi jechuudha. Erga gaa'elatti seentee waan hundumaa itti gaafatamummaa fudhattee itti amantee yoo fudhatte isumatu gammachiisa jechuudha. Kanaafuu
namoonni baay'een akka kana jechuudha. Kanaaf hiikuun illee baay'ata yeroo baay'ee gaa'elatti galanii hiikuun sababa kanaaf dhufaa. By the way abbaan manaa jechuudha dhiirri tokko yeroo ala jiruu fi manatti yeroo gashatu amallisaa tokko miti jechuudha. Amala garaagaraa qabaata dhiirri jechuudha. Dura yeroo alatti waliin jedhanii waliin jiraatanii alatti jaalala isaanii dhandhamatanii waggaa tokkos waggaa lama sadis yoo alatti bifa jaalallummaatiin turanii amalli alaa sun kan biraatti baay'ee dhiirri jechuudha. Amala isaa keessaa sana ala osoo jirtu arguu hin dandeessu. Abadan argachuu hin dandeessu. Namoota baay'eetti dubartoota baay'eetti immoo kan ulfaate walii kanii amala isa keessaa sana dandamachuu dadhabaniitu dhiiratti yeroo dhufanii gara gaa'elaatti yeroo dhufan gara mana tokko keessatti yeroo seenanii dhiirri baay'ee siireesiidha waan ta'eef amaloota isa keessaa sana gadi baasaa jechuudha yeroo gara manaatti galan yeroo gaa'elatti seenan. Kanaaf muuxannoo kana baay'een qaba jechuudha. Alatti argeera manattis akka jijjiiramu hunduma isaa waan argeefi waan tokko immoo jaallattee barbaadde yoo itti galtu accept gooteetu ofitti fudhatta jechuudha. Amala sanas ofitti fudhattee of amansiista. Isa booda humaasin dhibu jechuudha amala sana faana jiraachuun. Kanaaf yeroo hundumaa yeroo ala jiraatan jechuudha chokkoleetii maali niskafee maal kana nyaachuu danda'u dubaroonni shamarran jechuudha kana dhuguu danda'u. Maqaa adda babbareedaa dhawwaamuu danda'u alatti wanta baay'eedha jechuudha. Gara manaatti yeroo galan garuu bifa isa jaalallee jedhamu sana hiriyaa sana dhiisameetu jireenyatti galama waan ta'eef jireenya jiraachuutti galama waan ta'eef chokkoleetiinis hafuu danda'a, niskafeenis hafuu danda'a. Maqaan garaagaraas hafuu danda'a normaalii ta'uu danda'a jechuudha. Yeroo sanatti normaal ta'anii jiraatu jechuudha. Yeroo normaal taatu sanatti dubartiin yeroo sana kan isheen itti gaabbitu gaa'elli akkasii nama dhiphisaa sirrii miti itti galuu dhiisee maaliifin itti gale maaliifin heerume taane maal jetti. Kanaaf amalichi inni kun akka kana nama dudubbachiisuu danda'a akkas nama gochuu danda'a siniin jedha. Kanaafiyyuu dhiirri amala isa alaan mul'atuu fi isa keessaa qaba. Isa alaan mul'atu yeruma ala jiramu agarsiisa. Amaloota sasalphaa agarsiisa. Gaafa gara manaatti galamu garuu gara gaa'elaatti seenamu garuu amalli isaa baay'ee hardiidha jechuudha. Fakkeenyaaf alatti yoo isa ori'uu wayiiti ta'e namni kun amala ori'uu amala dafee aaruufaa qaba yoo ta'e namni kun jechuudha yeroo jaalallummaadhaan jirtan kanan argitan. Ori'uu isaan argitanii dafee aaruu isaa isin argitan. Jaalallummaadhaan jirtu alatti jechuudha. Manatti yeroo galtan garuu siireesiidha qaama tokko taatanii jiraattu waan ta'eef amaloonni isaa inni kun inni dafee aarus inni ori'us gadi bahaa jechuudha. Yeroo sana namni sun edaa namni kun amalli isaa akkasii otoon duraan kana beeke nama kanatti hin seenuun ture. Fakkeenyaaf namni tokko dhiirri ta'u waakkataan jira waakkataa yookaan dubartiitti kan maallaqa sirriitti fa'aan kennine kan qoxamu maal rakkisuufaa jira darbee ala yeroo jiraatan bifa jaalallummaatiin yeroo jiraatan kana baruun hin danda'amu. Alatti waanuma sasalphaa waanuma jaalalaaf ta'uun dabarsu. Gaafa mana keessatti dhufan garuu wanta baay'een kun hin mul'ata. Kanaaf dubartoonni mirirri yookaan aaruu danda'u jechuudha. Kana hundumaa dubartoonni garuu seef of gochuudhaaf jireenya isaanii eeggachuudhaaf rakkoon akka isaan irra hin geenyeef mana isaanii hiikuufis akka isaan irra hin geenyeef kana hundumaa yoo dandamatanii nama sana mo'achuu danda'u jechuudha. Itti barus fakkeenyaaf biyya tokko biyya ho'aarraa gara biyya qorraa yoo deemte jireenyaaf jechuudha yeroodha baay'ee si rakkisuu danda'a. Baay'ee tokko qilleensa isaatti baruu dadhabdee si rakkisa adeemsa keessa garuu itti barta sirriitti. Isinuma fakkeenyaaf fudhadha. Fakkeenyaaf dur yeroo gara biyya arabaa yeroo deemtanii waqtii ho'aarra deemtan yoo ta'e fakkeenyaaf biyyi keenya qilleensi isaa amma kanatti waan himatamu miti giddu galeessumadha. Qorrasaas ho'isaas giddu galeessa baay'ee nama nutti ulfaatu qilleensi biyya keenya. Isin garuu yeroo achi deemtan baay'ee ho'a yoo ta'e hino anatto biyyisaa hino atuma jettanii itti bartu. Numa jiraatu waggaa 18 7 meeqa jiraattu yeroo kontiraata keessan fixxan hin galtu. Kanaaf amalli dhiiras akkanumaa isiniin jedha.
yeroodhaaf nama dhiphisuu danda'a itti bartaa isa booda itti bartaa jireenya kee jiraatta waggaa 30 dhibbaa amma umurii guutuu waliin jiraatama isiniin jedha viidiyoon kee kana fakkaata akka waa irraa baratan abdiin qaba laayik gochuun dagatina ciao